So wal beekuu ilaalchisee maaltu jira? Tokko maal waliif beenna? Isa jedhu namoonni otoo waliin beekin gaala walii wajjin godhatan namoonni baay'een nan arga. Waliin barre keessummoota waliiti. Akkamitti maa inni wal beekuun kun isa jedhu maal waliif barra? Wal baruu sagantaa wal baruu sagantaa wal beekuu maal waliif beenna waan jedhu. Tokko namni tokko gaala gaafa walii wajjin dhaabu amala walii beekutu irra jira. Amala walii beekutu jira. Namni wal beeku walin rakkisu. Namni wal beeku walin rakkisu. Abboonni keenya dur yeroo gaa'elli dhaabbatu waan tokkotu jira. Yeroo gaa'elli dhaabbatu bara abboota keenya. Mucaansaa intala warra habaluu gaafattuu gaafa dhaqu abbaatu dhaqee qorata. Zarii eenyuti isheen? Dudduuba ishii, sanyii ishii, qomoo ishii hundumaa kana hin qo'atu. Egaa qoratanii sanyii ishii sanyii habaluuti. Zariin isaanii akkasii nama jaalatu hin bareedu jedhaniifa. Maa jedhu hawaasa keessatti beektu kaawwan jedha. Qomaataa qabu budaa waa baay'ee jira miti jara keenya. Akka sanatti deemanii erga fixanii booddee jaarsa biyyaa ergu. Egaa jaarsa biyyaa erganii nuu seera qaba akkaataan jaarsa biyyaa aadaa Oromoo keessaa wanti natti tolu na sirna gaa'ilaati. Hin cabeekkoom akka barbaadetti kurtuu feessaala kurtuudha walitti galee namni feessaala kurtuudhaan kan walari'uu fi isa kanaaf seeraaf seermoonii isaatu bade achi as dhufa isaatu bade. Akkana gaafan jedhu waan durii sanitti isin deebisuuf fin dubbadha miti. Kanaaf duuba qoratanii eega fiixanii booddee baqa mucaan koo intala warra habaluu afuudheedhu. Dees mil nagar. Innis jaalladheera. Adeemsa kana hundumaa keessa darbame. Gaafa kana hoo wal baruu inni jedhu sun arra maaliin? Tokko namni tokko amala walii hin beeku yoo ta'e gaafa gaa'ela godhatan inni shurbaanuma ishii ilaale yoo ta'e inni immoo ishiin immoo waan inni qabu yookaan akkaataa isaa ilaalte yoo ta'e amala isaan beektu yoo ta'e gaafa walitti dhufanii takka anaa cabsu eduu gaafa jalqabaa gaafa walitti dhufan yeroo ishiin gufattu anaa cabsu ija koo balleessuudha. Gaafa immoo xinnama ishii immoo takka turanii intinaadhaan inni amala haarii amala dafee aaruu amala dheekkamuu wayii qaba yoo ta'e takka turanii gaafa jaalalli qabbanaa'u akkas ija hin argatu si haa cabsu iji kee abaduudha. Dura iji koo abaduudha. Dura anaa cabsuudha. Amma garuu si haa cabsuutti deebisa. Maal inni kun? Amalli isaa geeddarameera jechuudha. Amalli isaa geeddarameera jechuudha. Maal isin jechuu bari? Amala walii beekuun baay'ee murteessaadha. Amala walii beekuun baay'ee murteessaadha. Amala walii eessatti barra? Manni barumsaa akka waldaa keenyatti fakkeenya tokko sinii fudha. Akka waldaa keessa taa'ee jirutti namni tokko xalayaa gaa'elaa anii fi addee durbeen ebeluu gaa'ela wajjin dhaabbachuu barbaadna yoo jedhee ji'a durseetu xalayaa galfata. Ji'a ja'an kun maal? Ji'a wal baruuti. Ji'i ja'a kun wal baruu amala walii maal ji'a ja'a kana keessatti wal baraniiti yoo walliisu ta'e ji'a ja'a kana keessatti walliisuutu irra jira. Otoo lumni yookaan paastarii waldaa hin eebbisin ji'a ja'a kana keessatti xalayaan dhufee nama ta'a yeroo wal baruu qabu. Yeroo walii wajjin waldaan walitti fiddee fedha keetii beektaa amala isaa jettee qorate ji'a ja'a. Eega ji'a ja'a guutee ji'a ja'a gidduutti wal mirkaneeffatanii booddee waldaan eebbisuutti galti. Kanaaf namoonni tokko tokko garuu har'a argee namoota baay'ee dhufa xalayaa gara waldaa fide. Ani har'a fide xalayaa boru fuudhuun barbaade. Har'uma arge boru na fuusisaa. Inni kun maaliin? Waan isa ariifachiise sana duwwaa ilaale malee rakkina dudduuba isaa jiru hin bare. Amala ishii bareera. Amalli ishii kam? In aarti. Amalli ishii kam? In ariifatti. Amalli ishii kam? In sobdi. Amalli ishii kam? In atti. Amalli ishii kam? Maa inni amalli ishii jedhee qoree bira ga'ee amala ishiin qabdu hunduma isaa beekuu danda'utu irra jira jechuudha. Isa kanaaf innillee amala ishee beekuu danda'utu irra jira jechuudha. Dura amala walii namni amala garaagaraa qaba. Bifti namaa gargar akka ta'e amalli namaa gargaridha. Kuni dhugaadhuma jechuudha. Soba akkati jettanii hin qabdan. Atajaajiltuu haraajuu atajaajilu amalli namaa gargaridha. Miirri namaa gargaridha. Isa kanaaf amala isaa beekuu qabdi obboleettiin keenya.
Ishiin immoo amala ishii dhibba keessaa dhibba beeku ture. Yoo beekee amala ishii jibbeetirraa deebi'a inni isaa ati amala akkasii qabdi kanaa booddee si wajjin hin deemu jedha jechuu dhiisuun kan isaati. Beekuun garuu dirqama isaati. Yoo beekuu qabdi jaallatee itti galuu qaba. Yeroo tokko akkasii jaalalli jaamaadha jedhanii lakkibboo jaalalli jaamaa si godhataananii gaafa ija qabu immoo qaba gaafas immoo si jaamsa. Indee jaalalli mukarraayyuu nama qaba maal kun hafuura hamaadha sirrii miti. Yesuus isa kanaaf laaluutu irra jira yeroo fudhachuutu irra jira kanaaf maal gochuutu irra jira ilaaltee baruu gaafa bartu fakkeenyaaf badhaatutu badhaasatteeru maa'inna. Tarii badhaatuuf badhaasanas keessa jira ta'e beeku. Badhaasatu wal fuudha yoo ta'e badhaatuun amala walii baru gaafa jennu inni haaraa yookaan dafee aara ta'uu danda'a badhaasa. Badhaatuun dafee aaruu badhaasaa baruushi wajjin jiraachuudhaaf carraa bal'aa qabdi. Akkamittan jedhe otoo hin beektu ta'e itti aarti. Akka inni dafee aaru beetti taanaan garuu barteetti taanaan garuu abbaan manaa koo dafee aara. Kanaaf iyyuu maal gochuun irra jira? Akka inni naarre waan isa aarsu hundumaarra of eeggachuun qaba jetti. Yoo maal goote kun yoo beekte hin beektu taanaan garuu aarsatuma oolti. Badhaasaan aaruu nama lasaati. Ishiin aarsuun immoo hin darbajiin. Kanaaf mootii fi abbaa manaa isaanii beekutu irra jira dubartoonni. Amala isaanii beekutu irra jira. Amalli isaa maali? Amma abbootiin mana tokko. Ani balbaluma cufaatti gaafa nufu edhu ani balbaluma cufaatti gaafa nufu gaafuma ishiin mana dhabamtee balbala cufaatti dhufu edhu seexana wayina daa'edha soobeetti yoo ta'e yeroo hundumaa manatti eeguutu irra jira. Ani soo gidduma wati irra ba'uun hin jaaladhoodha tokko irra baasu barbaada. Kanaaf iyyuu amala isaa beekuutu irra jira. Amala koo keessa namni yeroo wal barume namni nama wal bartanii beektu dheetaa jedha namni yeroo wal baru akkas godha. Maal godhaa? Maqaan koo Abaluu jedhama. Amalli koo kana kanan jaaladhaa kana kanan jaaladhu. Maali mana barumsaatti walitti himna miti? Kana kanan jaaladhaa kan kana immoo jaaladhu. Edhu. Sinkuun namee beekata. Of ibsanii wal bara namni dhuunfaayyuu of ibsee wal bara. Goddanyaaf goddanyuun of ibsee walii isaanii dibbiqiidha wal baruu hin danda'u. Ani uumaa waa'ee koo dhoksuun barbaada. Dhoksitee naanii rakkisaadha. Wal dhoksuun sirrii miti. Waliin ifa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Amala walii beekuun baay'ee murteessaadha. Amala walii beekuun baay'ee murteessaadha. Amala walii beekuun baay'ee murteessaadha. Amala isaa hamaa yoo ta'e hamina isaa beeki tokko hin goosita lammaffaa hin dandeessa. Gaa'ela keessatti waan tokko jira. Tokko rakkina furmaata qabu furu rakkina furmaata hin qabne immoo baachuu danda'uun dura jira gaa'ela keessatti. Irra deebi'ee dhaggeeffadha. Gaa'ela keessatti rakkina furmaata hin qabu ifurra. Kadhannaadhaan gorsaan dubbii waaqayyootiin hin furra. Rakkina furmaata hin qabne garuu hin baanna. Sinitti haa dhagahamu. Rakkina furmaata hin qabne maal goona jedhe hin baanna jechuudha. Hin baanna bakka. Hin baanna. Malee waan hundumaa isaa የተስተካከለ ነገር የለም እዚህ ዓለም ላይ ብዙ ነገር አለ። ችግሮች አሉ። ቻሌንጆች አሉ። መቻል አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አመላ ወሊ ቤኩን ባይ ሙርቴሳዳ አመላ ወሊ ቤኩን ባይ ሙርቴሳዳ ጋፍ ጋለ ከዘጋል አመላ ከሲ ቀብዳይዳ ኡቱን አከሰ አኒ ሲወጂነን ጋይላ ዳባ ኡቱን አከሰ አኒ ሲወጂኒ ነን ሲተናዛ አንቱሬ አይባልም ኡቱ አንት ጀዱ አፍራሽ ናትቺ ኡቱ ወንት ጀዱ ዲግዱዳ utuun sirrii miti malee jecha utuu jedhu baay'ee jecha guddaadha sirrii miti gaa'ela keessatti utuun hin barbaachisu utuun namni utuu shamarreen utuun ani sitti heerumuu baadheettu bara wajjin gaa'ela dhaabdee naftu inni itti isheen dhugaa waaqayyo namichi yookaan gurbaan utuman sin fuudhu ta'e amala kee kana utuun bareera ta'e amma sin fuudhu inni jedhu bakka diigaaran takka ture immoo utuu echaara waan ta'eef utuu yoo rafes utuu yoo ka'es utuu yoo ciisus utuu yoo nyaatus utuu yoo dhugus utuunumaan gaa'ela miti gaa'elli utuun keessa jiru gaa'ela miti jechuudha baay'ee dhaggeeffadha isa kanaafi utuu jechuu dura ilaalanii itti galuun baay'ee barbaada itti galte miti isa furamu furi isa hin furamne baadhu inni gara biraa dandeettii walii baruudha
dandeettii walii baruudha. Yeroo tokko gurbaa tokkotu mucaa tokko fuudhu malee deema raate. Maaloo obboleessa koo mee tasgabbaayii jedhanii lakkii maaloo rifeensi ishee achi gaade maal tasgabbaayii meenne inni isaa booddee fuudhee gaafa fuudhee galu guyyaan cidhaa dinqii ta'e an baay'ee ta'e gaafa guyyaa shanaffaa miizonni yaa'anii dhufanii miizee yaa'ee dhufee wanti baay'een qixxaa'ee dhufe gaafa shanaffaa kakaatee buna danfifteetu ndaaqqoon qalameetu waan garaagaraa ta'a mitiire gaafa kana abboo koo abbaan maniyyee kaa dhaqee ndaaqqoo bitee harragaa ishee kee dhufaa obboloonni kee hundumtuu hin dhufu har'aa edheen toleette ndaaqqoo bitee itti kenne. Yeroo diggisii nyaatti mana keessaa hojjetamee obboloonni keenya miizonni isaanii dacha'anii ollaan dacha'ee labeen ndaaqqoo 12 abbaan manaa kan wal geesse ndaaqqoo tokko bite. Waxii kana baafteetu ndaaqqoo kana asuma baasuu diddee ante. Asuma baasuu diddee hin turte. Maali? Maarree sanis as baati kaa'edheen. Maarree sanis as baati kaa'ennaan. Gaafa ishiin lakkaa cilfaatas baasuu dide gaafa as baaftu ndaaqqoon mataatti irraa citte malee fayyaa nama isaatu bireessitii keessa. Maali ijoolleenaan innaate ishiin rifeensa ishii dheeraadha malee ala kanaatti naatti malee mana keessaa buna danfiftee hin beektu shunkurtii murtee hin beektu dinnicha qunciftee hin beektu hanqaaquu cabsitee wattee hin beektu. Ndaaqqoo kana dabbasaa irraa quncifte malee fayyaanuma isaati hin beektu ka mana keessaa. Hin qabdu bakka dandeettii kana. Hin qabdu dandeettii kana. Dadhabina shamarranii duwwaa miti. Dhiirri tokko immoo dadhabina mataa isaa danda'e qaba. Dadhabina walii beekuun murteessaadha. Ammallee dadhabaa waan ta'eef itti hirmuun hin barbaachisu. Dadhabaa waan ta'eef dadhabduu waan ta'eef fuudhuun hin barbaachisu. Dadhabaa waan ta'eef walii wajjin jiraachuun hin danda'amu jechaa jiru. Garuu walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'elli hiikan gaa'elaayyuu maaliin? Nuyi irruudha. Dhiirri tokko kophaa isaatti irruudha. Walii wajjin guutuu taanaan. An dadhabaa yoo ta'e haadha manaa koo wajjin guutuu ta'a. Haati dadhabdu yoo ta'e abbaa manaa kee wajjin guutuu taata. Maaliin nure? Lafa dadhabine walii garuu beekuun barbaachisaadha. Kanatti koo kanan danda'u. Haati manaa koo kanan dandeessu garuu waan gochuun narra jiruun godha. Tokko nan barsiisa. Nan gorsa. Garuu hin dandeesse dhibba keessaa dhibba waan tokkotti ergixanyaa ta'uu dura hin dandeessi moo hin dandeessu kan sammuusa amansiisuu danda'u irra jira. Kanachi nan qaadee danda'ee maaloo dha ganaa of muruun of falaxuun asfalligimu. Beekuutu irra jira. Otoo beekee akkas hin qaana jettanii yaaddu namichi kun dura otoo beekee nama biraallee waamee qalchisiiseetu intinaan hin beeku waan hin beekneef hiriyaasaa gidduutti qaana yaa jara. Wal beekuun baay'ee murteessaadha. Dandeettii walii beekuun. Tokko immoo ani digirii meeqaffaan qabaa ani jedha tokko immoo birrii amanaan hin barbaachisu. Barumsa akkasiin baradhe biyya akkasiin ture ani koo waan baay'een beekaa dandeettii cimaan qabaa jedhu waliif akka wal no ta'uun qabu. Dandeettii walii amma jiruun itti himan waan jiru waan hin jirre hin jiru waan jiru immoo jira. Kanuma bakka wanti jiru jira wanti jirre immoo jiru eessa hin fideetti hima. Ani bakka dadhabina qabutti dadhabinni koo dadhabina. Bakka dadhabina koo sana naa danda'uutu irra jira haati manaa koo. Bakka dadhabina kee tokko beeka abbaa manaa kee ittiin deetan ookee karaa kana dadhabina qabdi nan dhaabbadhaaf nan obsaaf jechuu danda'uutu irra jira. Namni guutuu miti. Maanninyaa'um ሰው perfect ሰው የለም. Namni guutuun hin jiru. Waaqayyo guutuutu jira malee. Kanaaf kuni kana dadhabina walii beekuutu irra jira. Akkasuma jabina walii beekuutu irra jira. Jabina walii cimina walii beekuutu irra jira. Cimina walii dadhabina waliis beekuu danda'uutu irra jira. Wal beekuu wanti jedhu mata duree guddaadha jira.
namoonni baay'een utuu waliin beekin gaala dhaabbataniitu gaafa garagaranii wallaalanii wallaalan ati akkasiidhaa lakka ati akkasiidhaa wal beekuun murteessaadha wal baruun murteessaadha inni bara biraa maal firoota waliiti qabxiittaan firoota walii beeku tokko abbaa saadha manaa isaan barsiisu isa bara kanaati isa durii miti abbaa saadha manaa isaan barsiisu fireenis haadha sakka qabu hobboloota sakka qabu hiriyoota sakka qabu akka ishiin bartuun barbaadu kashiis baruun barbaadu kan saasitti himuun barbaadu dhageeffadhaa kun rakkina guddaa ትልቅ ችግር ነው ባየ ረክና ጉዳይ ነው ማለት ፍሮተ ወሊ በሩም ባየ በርባይሳ ማሊፍ ተከታኮ አልተመና ተቆጥቆሞ ፍራ አባ መናጂት እንጃለቱ አባ መና ተቆጥቆሞ ፍራ አደ መናሳት እንጃለቱ ኡቱ ገሩ ኢላ ፍሮኒኮ አከሰከስ ጀደም አባንኮ ከዘደም አቲኮ ከዘደም ኦብሌቲንኮ ከዘ ሪያንኮ ከዘ ኩኖቲ ዛንኩን edani wali ifa godhani baay'ee barbaachisa wal dhoksu kanaaf firoota walii baruun baay'ee barbaachisaadha firoota walii beekuun baay'ee barbaachisaadha godinyoota walii beekuun baay'ee barbaachisaadha maaliif ennaan kuni balaa gurguddaa qaba balaa inni qabuun tokko keessaa tokko isinitti hima gaaf tokko abbaa manaa isaa isheetu kwaarii yookaan tajaajila waldaa keessaati shamarran kana beeka godinyoota wajjin tajaajilanidha haati manaa saammoo shakkiti baay'ee maalinni waanumti akkasii kun jetti in bilbiluuf kaa ijoolleen shamarranii abbaa dargaggoota tokko in bilbiluu waldaa keessaa in bilbiluu ishiin garuu ilaalata maayin eessumaa sii bilbiltii siree ishumti yeroo hunda sii bilbiltu kun maal akkasitti nagaasi gaafatteetti kana waan hin beeku jechuudha maaliif nagaasi gaafattee akkasitti maaliif akkas goote jetti gaaf tokko keessaa gaaf tokko ani maal asinnoos kaamiti obboleessa kiyyaa jiran obboleetti durbii keenyatu mana barumsaa kolleejjii wayii baratte bilbiltiif obboleessa goote jechuudha ennaan yeroo hundaa deebitee bilbiltiif kaa'annaan gaaf tokko kacarraa bilbila mana kaayee bayeetu kaafti ishiin gaafa kaaftu mala baakee barbaadda nama lamadha tokko durbii keenya tokko immoo obboleetti nama lamadha maalaan godhate diidaa sintiima nama lamaan kana guyyaa hundumaa arrabsite maal haadha kee qabda abbaa manaa qorra saabooddee nan naqee nan gafa isaatii gaafa naqu maa irratti wal loltan jenne kuna yeroo hunda bilbiltiifi kuna gaafa bilbilicha laalu bilbilichi kan durbii keenyaati bilbilichi ishiin tokko immoo kan obboleetti abbaa faazirii keenyaati hin beektu bichaa'uun nama biraatu gorachaa jiretti hin beektu ishiin balaa meeqa bu'e wal araarsuun eessaa obboleetti kana nootis gara isaa dubbatta maa hin rakkinu kun eessaa dhufe fira walii beekuu dhiisuu irraa dhufe kanaafi wal beekuun fira walii beekuun baay'ee mara barbaachisaadha firoo tokko godinyaa kollee beekuu qabdi ati manaa koo fira koo beekuu qabdi ati manaa koo ani fira ishee beekuun qaba boloota ishee beekuun qaba firri ishee fira koo firri koo moo fira ishee kana bakka kottaame baay'ee murteessaadha fira walii beeku inni gara biraa qabeenyaa walii beekuun baay'ee barbaachisaadha this is issue point ila dhaggeeffadhaa qabeenyaa walii beekuun kun maali qabeenyaa walii beekuu jechuun akkaawuntiin abbaa manaa tokkodha abbaa manaa fadha mana ennaa malee ani birrii koo haadha manaa kootti hin argisiisu ishiin birri damoosa koo beeku ani yeroo hunduma amma gaa'ela araarsinu kan naquunnamu ani birrii inni fudhatu hin beeku itti adi mana na dhoksaa itti adi mana nattiin kennu itti adi mana eessan naqaa waaqni isa keessaa ifatu maa dhoksaa ammayyaa waaqa ani mee dhugaa waaqa
dhiifa manaa godha. Hafuura akkasii hafuura hamaadhaan jedhan. Maaliif dhoksa maali? Mindaasaa maaliif dhoksa abbaan manaati mana? Birrii kiisa qabu maaliif dhoksa? Maaliif dhoksa maali? Waa'ee isaayyuu miti immoo. Gaafuma walitti dhufan qabeenya mana iddoo garaagaraatti ijaaru gaa dhiirri tokko tokko miti. Mana koo iddoo akkasii qoba ani beeka istiil namoota akkasii baay'een beekan. Migar minagar bisu aqal. Maal godhu? Mana koo iddoo akkasii ittiin agarsiisu narraa irratti waan ta'eef maqaa ishiitiin keessan galchuu akka ishiin beektu barbaadu maqaa obboleessa kooti nan ijaara. Maqaa intinaati nan ijaara. Hankooti garuu birri. Laminaas wallage. Biyya waaqatiin ba'a namichi kun. በኢየሱስ ክርስቶስ ራይፈቱ ዋቅ ittiin agarsiisudha. Namoota baay'ee nan beekan. Dhoksanii qabeenya godhatu. Dhoksanii haadha manaa isaanii dhoksanii mana bitu. Haadha manaa isaanii dhoksanii iddoo biraa. Haadha manaa isaanii dhoksanii. Jirti obboleettonni tokko tokkos abbaa manaa ishee dhoksitee dhoksaadha. Birrii ammanaan qaban jettu iddoo akkasii kanaan qaban jettu. Hin dhoksiti. Amma isheen istiimee waan tokko sin gaafadha. Wanti qullaa caala namatti ulfaatu jira obboloota nana. Haati manaaf abbaa manaa qullaa isaanii wal jala irrafu immoo rafan. Amma maaqaan of ta'ii. Siinii baadhiisu. Wanti qullaa jaalaa qaanii jira. Inni qullaa yuu wal jala irrafa erga ta'e gaa'ela keessatti qaanii nama kanaa hin jiru erga ta'e maaltu birrii ciccita birrii boru baddu nama dhoksisiise. Iftoominni gaa'ela keessatti baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Qabeenya walii baruu irratti baay'ee murteessaadha. Ifa kanatu jira kun hin jiru. Jechuun baay'ee murteessaadha. Akkaawuntii kophaa akkaawuntii namtanaa kophaa. Gaaf tokko gaa'ela raasuudha. Isa kana natu bitee isa kana isa bitee bireetti isa bitee cilbaa isa bitee kana godhe minaa tolle kanatu bitee santu bitee mindin noye kun gaa'ela moo gaa'ela miti amma koo kana gargariiranna akkas goona inni kutaa kana fudhatu kutaa sana fudhadha addaan nuufira utuu barbaachise dhagnatu tokkodha malee wanti walitti kennameef dhagna isaaniiti foon isaaniiti. Dhugaan galeera futuu ta'e obboleettii kana yookaan obboleessaaf cilfaa fi dadistii gargariirattu kana otoo dhugaan galeeraaf ta'e foon keenya kana gargar nu muraa'e maal namummaa isaanii hin danda'amu soo gaa'ela hiikuun hin danda'amu jechuudha gara tokko. Qabeenya walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraa kaayyoo walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoo walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoo walii obboleettiin tokko gaa'elatti galaa jiru. Kaayyoo ishii kan biraati. Kaayyoo tokkoon isinii fudhadheesti. Namni kaayyoo malee hin jiraatu malee. Kaayyoo daftee dhala godhachuutti hin qabdu obboleettiin tokko. Namoota kanarratti wal lolan beekan. Kaayyoo daftee gaa'ela godhachuu inuma hin qabdu. Dhala godhachuu. Inni immoo daftee gaa'ela dhala godhachuu barbaada. Innaanii wal lolan. Jechuun jireenya magaalaa wajjin hin jiraatanii dhiisan jechuudha. Wal lolanii biyyan jira yeroo kanaanii baay'ee nama guddaa iyyuu miti xiqqoodha. Arras nama guddaa ganaan taa'edha malee hin taane. Guddinni koo amma qixxee kiristoonisti. So yaazolii waldaa dhaqanii namoonni hundumtuu dhaqanii ta'uu dide namni xinnummaan icciitii natti mata namni naan amala akkasii tan qaba namoota gurguddaan icciitii mana isaanii natti matu. Waldaa keessatti daa'imummaa kootii jalqabee iddoo aarsaarratti waan hin guddadheef namni icciitii mana isaa natti hima nan kadhadhaa fi na dhagaa namni amala namni na dhaga'uun qaba gooftaa galatu. Nama inni dheedaa gaafadhu icciitii kana natti himan warri kaan jaarsoliin gisee shanjaa dhaqanii dadhabaniiru. Kanadha ishiin immoo kanadha ciisicha gaa'elaas bifa kanadha hin barbaadu jettee kanadha maaliif natti immoo kophaatti nama 3 nama 4 dhiisanii soo hin jedhe. Kuni kanadha dhala godhachuun kana yeroon kun yeroo dhala godhachuu kana gaafa icciitiin kun bakkee ba'ee wal amansiisanii dubbii dhugaa irra tokkotti wal amansiisan gara ijoo tokkootitti deebi'anii dhufan jechuudha. Kana kan fakkaatu kaayyoolee garaagaraa jira. Kaayyoo garaagaraa kanarratti kaayyoo walii wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoon kee maal? Kana. Ani immoo kaayyoo lamaan kana tokko godhu. Kaayyoo lamaan kana maal godhu? Tokko godhu jechuudha. Tokko godhu jechuudha. So wal baruun baay'ee murteessaadha. Egaani waa'ee wal baruu kana dhugaan hin dhumatu daqiiqaan kun daqiiqaa baay'ee deema waan ta'eef dubbichi dubbii mi'aa ta'e utuu jiruun gara xumuraatti fida. Sagantaa itti aanu walii wajjin kan itti fufnu ta'a Waaqayyo nu gargaara.